Ati waan gadhiistamu gadhiistuu kana hangamma shakkinu keessaan baane. Wallaahi ma billaahi islaamummaa gadi dhiisuuf fedhiillee hin qabu, kaayyoollee hin qabu. Utuma uummatni islaamaa alaaf keessaa hiriira ba'e baynu keessaa jedhe qobaatti ammas gida jaarradhe itti fufa malee islaamummaan dhiisu. Gaafan akkasiin jiru akkuma kaleessa kiristaanummaa keetti dhiibbaa fokkisaan narra ture islaamummaa keetti akka narratti ka'u ayinaa'o. Inni harkasii cabacabu kun dhuguma sii cabacaban seen bor immoo harkaan sii taphattaba waan ta'eef hamma harkasii rukute mataa si rukuta lamaan isaaniitti of hin amanan kiristaanummaa keeroon ture of hin amanne har'allee of amanaa hin jiru. Gaafan akkasiin jiru sa'u kofitsuma yaadallame nama waan ta'aniif lafa gahee jijjiiramuu qabaname daangaa geessitti geeddaramuu qabaname fakkeenyaaf amma jabaa keenyaa maaloo keenyaa minaamin gaafadhanii miirri koo natti nu'u natti illee qoru of dhaggeeffataa nama hojii hojjetu malee nama dhaggeeffataa nama hojii hojjetu miti ani miirri an qabu miira namootaan socho'utu hin taane miira ofii koo dhaggeeffatee socho'udha. Kanaaf asumaan illee kanan dubbachuu barbaadu jabaadhu kana minaamin namoonni naan jedhan yoo jiraate arraba isaanii caalaa du'aa isaanii na wajjinaa dhaabbatanii najajuu isaanii arrabaan caalaa kadhannaa yookaan du'aa isaaniitiin na wajjinaa ta'an jechuun barbaada jechuudha. Disuu namarratti waan si dura abdiin islaama qabatee ji'oota muraasa kanneen ture tarii jaalalli obboleessa keetii maal jedhaniitu haasaa turan yoo sooshaal miidiyaa irratti namoonni amantaa faallaa hordofanii jaalalli obboleessa akkana nama godhaa sababa obboleessa jaallatuuf akkas ta'e obboleessa akkana rabbisniin kenniin maal jedha turan hordoftoonni amantaa biraa jechuudha. Gaafa kanaati musliima laaltee dhuftee moo islaamummaa laaltee dhuftee siin jedha. Islaama jechuun amantaa dhabanii musliima jechuun nama mini musliimota duruu nan beekaa islaamummaa dur hin beeku islaamummaan baree islaamummaatti dhufe islaamota immoo duruu duukaa jiraachaa ture garuu amantichaan na fide dhugaa keessa jiru sanan na fide kanadha. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaan keenya guyyaa irraa ammas akkumatti fufetti jira hamma ammaa nu faana tutanii waan nu hordoftaniif galatoomaa ulfaadha jecha sagantaa keenya illee gara xumuraatti fidaa jirra ammas nu faana bu'aa hanga sagantaan kun dhumatutti eessa yoo akka hin deemne jechina. Tole Addisuu mudannoon addaati kaastu jiraanuuf kan bashannansiisus ta'uu danda'a kan gaddisiisus ta'uu danda'a garuu mudannoon hanga islaamummaa dhufte si mudatee ajaa'ibaam jettee bira tartee jira. Dursitee kolfaadha. Dhuguma nama kolfisiisa. Natti mi waliin kolfina waalo. Beektaan salaata kana baay'ee namni na argisiise hin jiru. Suudii baay'een galateeffadha. Suudii Jamaal isa qofaan na argisiise fi abdiin illee amma tokko guyyaa tokko qofaan na argisiise. Jechuun akkamittiin akka maalirraa akka jalqabdu maalirraa akka xumurtu shaashammanneetti suudiin na argisiisee ture. Narkaa badi guyyaa tokko abdiin na argisiisee nan qabadhe. Achi booda deddeebi'ee gochuu gaafan jammaru maaliin akka jammarte maaliin akka xumurtu waan beeknee fayyartee nan deeme beektaa guyyaa tokko meeshaa wayii bituudhaa fi suuqii dhanneenaan islaamaati naan jedhe maaliif jetteenaan areedii kee islaama fakkaatan naan jireenyi koo immoo maal fakkaataan jedheen jireenya kee hin beeku naan jedhe areeda kootu islaama fakkaataan naan jedhe islaamadhaan jedheen kootu qabaqaadhanneetu salaannaa naan jedhe luuk durayyuu waan namni godhuun duukaa dhaabadhee godhan ture amman baruutti jedhe jechuudha abdiin faa deemanii gaafa guyyaa tokko sirriitti naan qabamne miila tokko dhiqadheen tokko irraan fedhe. Wayita waddaattu jechuudha. Namichi na dursaara waan ta'eef namicha akka na dursu hin barbaadu. Achi booddee lakka akkam fireeshii ta'e irratti argeera. Inni pheenxeetu muudii natti qabatase. Ani garuu namichichatti hirkadheen waa hojjechuu barbaade gaafa sin jiru salaatuu barbaade na argisiisa waan ta'eef itti siqeennaan narraa siqe. Gaafa ustaasii Suudiin faamu natti manii kiftatiin nu gidduutti uumamuun qabudha. Natti manii waan ta'eef an namichatti siqa. Namichi narraa siqa. An namichatti siqa. Namichi narraa siqa. Du'a kee sirrii miti. Du'a koo sirrii miti. Namichi narraa siqa. Ani ittiin siqa. Dhumarratti ise caammaa isaa kaatee sokkanii caammaa duukaa. Waliin gaafannee maal kaatee jettanii? Natti aare baay'ee natti aare. Naaloleen harkuchuuf natti kaateennaan ijoolleen dhiisiminaa binadhanii maanninnaan aan dhiyoon shaada qabadhee akkaataa isaa waan hin beekneef ati natti himta dhiyeennaan achumaan iqirtaa dhiyan jedhee dhiifama na gaafate irra deebi'ee na argisiisee salaata sana. Waliin salaattan dannoo ajaa'ibaati. Mudannoon gaddaa hojii laata. Kiristaanummaa keessa roon ture moo as gaafan dhufe? Gaafa dhuftes ta'uu danda'a achittis si mudatee amma rakkasin ajaa'ibaa. Guyyaa tokko tajaajilaan jira akka safara keenyaatti namni yeroo jalqabaa raajii dubbachuu hin maree ga'anadha. Jechuun tajaajilaa ho'aa wayiidha yeroo sana namni hundumtu qilleensarra nagaasa. Tajaajilaa tokkotu naannoo keenyaa ka'ee Dassaalee mootummaadhama. Walta wadaaddarra beektaa. Gaafa inni seexana baasuun immoo isa guddaasaa baasuun kan mallattoo gurguddaa jechuu qaba. Dhiisan fokkora. Innis mishigii gala innis mishigii gala wal caaluudha. Guyyaa tokko mandar tsalootii wayitu jira. Mana wasiila keenya sagantaa kadhannaa halkanii intalli tokko hin jirti achi seexanan irraa ifadhu utuun ifadhuuti Dassaalee mucaan jedhamu kun immoo gaafa inni dhufe gubaa'ee keessa galu ifadhe jechuun irraa ifadhe seexana sana keessaa ba'ee jechuudha. Achi Dassaaleen suni ayyaanaan guddataa dibata sadhan kana Pheenxee keessatti isaan guddataa gaafa dhufu na dhaare beektaa itti na caalaan jedhee achi guyyaa tokko intala sanaanii seexanni irraa iyyite maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin finceesisin jedheen intalli fincaan isa gadhiiftu deebisuu didde irraa kuteennaan cituu deebiin dhumarratti fuudhanii
boqqolloo keessa gashanii kadhatanii fi fincaan sun irraa dhaabbate. Dhugamaa garuu wanti raajirraa jiru dhugamaa wanti isaan dubbatan wanti keessa nama sanii jiru garagara ta'e argama yeroo baay'ee garuu wanti sun akka waan rabbiitti himee beekuutti yaa dhugaa dubbachuufi raajota amma ka'an kana yoo dubbanne dhuguma waaqayyotu isaan ergee yoo jenne waaqayyotu erge miti. Isa kaan maaltu rakkisee as yaase beektaa mana kiraayii. Isa kaan maaltu rakkisee as baasee beektaa hojii dhabdummaa. Isa kaan maaltu rakkisee as baasee beektaa saamicha hanna raajonni amma sa'aatii ammaa kanarra jiran jechuudha. Isaan kun dogoggorsitoota. Fakkeenyaaf kan isaaniin tadabaafattu waa'ee lafarraa sitti lallabu malee jireenya waaqarraa sitti lallabuu hin danda'an. Isaan kun warra waaqayyo ergeetu hin taane fedhiin foon isaanii yookaan seexanni warra ergedha. Na akkuma dura kiristaanummaa keessatti illee dubbataa ture har'allee as dhaabadhee dubbachuudhaaf dhugaana keessa jiru wanti dhaamsu hin jiru. Jalqaba irratti yeroo haasofnu addisuun maal nakaastee turte beektaa wantoota ejjennoo si dhabsiisan keessaa waan wayii nakaastee turte. Wantoonni kun si ejjennoo dhabsiisan. Tariitii namoota biraa keessatti immoo dhiibbaa uumanii akkasii aadaa amantaan keenya namoonni hin dubbisne jiru dubbistee waan ta'eefati miti iddoo akkanaa dhaqaa dubbisaa iddoo akkanaa laalaa wanta akkanaa jira jettee wanti akka galaatti guduunfituuf jira hordoftoota amantaa keessa jiraniif wangeela yookiin immoo macaafa qulqulluu akka dubbisaniif iddoo garaagaraa yeroo kennaa fi assaayimentii haa ta'uufi jechuudha jiraaf. Kanan itti himu macaafa qulqulluu keessaa Yohaannis 5:30 isa masittimi achuma immoo 48 yoo dubbisne baay'ee ragaa nuu ba'uu danda'a. Akkasuma Maatiyos 1:1 kan yoo dubbifne hidda dhaloota Yesuus sanyii namaatiin lakkaa'ame namaan jalqabee namaan xumurame humna aaboo yookaan waaqummaatiin immoo waaqayyo wajjin naqee walitti hidhama fudhachuudhaan naaf kenneedha Yesuus iyyuu abbaan koo naaf kennee jedha maaloo aaboo naaf kennee. Aangoo kana niin galchaa jedhee ture. Beekamaadha. Kanaaf walumaa galaa gadi ba'anii qeeqa amantii garaagaraa gochuu caalaa afaan ofii qabatanii yoo dubbisanii macaafimtuu dhugaa sitti taasa. Gaayidis godhuu danda'a gara amantaa sadii. Dhugaan sitti dhiibbaa sitti illee uumuu ni danda'a. Akkati gara amantaa dhugaa kanatti dhuftu jechuun barbaada. Wallaahi mabillaahi amantaa islaamummaa kanatu kiristaanotaaf illaatiin rabbi lubbuu isaanii lafarraa hin balleessin. Hawwiin koo fedhiin koo kana. Sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra addisu wanti hafee jettu jira. Kana dhaamuuf ilaata akkan jedhu bulchitoota waldaa geggeessitoota yookaan jaarsolii warra jedhaman akkasuma muraajota yookaan taayiltoota warra jedhaman adaraa akkuma anaan miitanii akkuma anaan cabsitanii akkuma anaan dhiibdanii akkuma narratti gifii hojjettan dhaloota isin bira jiruuf of eeggannoo godhaa. Kunuunsa maallaqa qofaan ariinaa jireenya dhuunfaa keessanii ariinaa mana qofaan ijaariinaa dhaloota ijaaraa jechuun jaalladha. Asuma hawaasiidhaamu addisuun hiyyoomee maallaqa barbaachaa gara amantiitti dhufe namni amsilaa kiristaana kee islaamummaatti dhufu birrii barbaacha dhufeedha. Sooromuu barbaadde taanaan pheenxee ta'e. Achi jira. Qalladdaa'eeti. Bakka sun waama tokko taffettee hojii tajaajilaa kana hojjettee waldaama tokko walitti qabattee sharaama kee godhattee tajaajiltee tajaajila keedhanillee waaqayyoof haa galatu waldaama ura qabdu keettan guddadhee waa tokko dhaabbattee naani sharaama kee qabattee maallaqa kee walitti qabattaa. Taayiltoonni amma sooromanii makiinaa oofaa jiran kun ikkoo maallaqa galii kan biraa qabu sitti hin fakkaatiin uummatumarraa elemu isaanumarraa gadi naqaaru waanta ta'eef sooromuu barbaannaan achitti naafa ture qabeenya barbaannaan balbala ishee nan beekaa kiristaanummaa keessa eessaan akka fandiinaa gadhiifamu bareecheen beekaa islaamummaa keessa kanan barbaacha dhufee nagaa jaalala islaamonni walii qaban kiristaanonni utuu beekanii wallaahi mabillaahi salfii qabatanii waan islaamummaatti dhufan natti fakkaata. Nu fixanii fa'aa nurraa fudhatanii fakkaatan. Ani hin kennu karaa kooti. Wal nu ga'a waan ta'eef haa dhufanii. Addisuun bultii ijaarratee qabaa maal keessa jira kophaa jiraatan mukkami. Heerumteettaati. Maal jette addis? Heerumteettaa. Gaafii hindeeffamaa. Heerumteettaati. No ani hin heerumne. Ani sin fuune. Waan ani akka hin heerumne beektuuf immoo kana osoo hin fuune jirartu jechuun anarra rarraatee maa deebiste gaafii kana addisu. Jechuun kaa wanta ofii hin qabne nan gaafatiin jechuu barbaade. Anaaf si takka. Ati sin heerumne ani sin fuune. Tolee addisu hanga ammatti oofnee sagantaa keenya asiin geennee jira. Gaafiin takka ani obboleessa keetii wal qabatee si gaafachuu barbaadu jira. Gaafiin kunis kana duras istuudiyoo kanatti yeroo affeeramee amantii namaa tuqa abdiin maaliif amantaa